Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa go'echaa namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan nuti hojjennu yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessuudhaaf ammoo like comment share godhachaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsina. Gootonni waraana bilisummaa Oromoo Oboondoon Lixaa loltoota Biltsiginnaa irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuu beeksisee jira. Odeeffannoo keenya gama biraatiin ammoo Abiyyi Ahmad hidhamtoota siyaasaa hidhaa irraa hiikee duurisaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru waggaa ta'u. Gama biraatiin ammoo ilmaan nafxanyoota naannoo Amaaraa keessatti hidhamtoonni siyaasaa kun maaliif hidhaa irraa hiikaman kan jiru mormuudhaan hiriira nagaa dhageettaa jiraachuun isaaniitis dhagahamaa jira. Kanneen irrattis odeeffannoo qabna. Odeeffannoo keenya gama biraatiin ammoo aartistii Hawwii Qananiidhaan turtii waraana bilisummaa Oromoo doonii kibbaa keessa taasiste akkasumas deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiin hiriyoota isii waliin goote irratti turtii isiin miidiyaa irratti biyyoolessa Oromiyaa waliin taasiste keessattis wantoota muraasan isin biraan ga'uudhaaf qabannee dhiyaannee jirra waan ta'eef hanga dhumaatti nu faana bu'uun dagatinaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu sanaa keessa isaan muraasa hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turachaa. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin gootonni waraana bilisummaa Oromoodhaa Oboondoon Lixaa tarkaanfii ilaaleessaa loltoota Biltsiginnaa irratti fudhachuun dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oboondoon Lixaa tarkaanfii loltoota tiistuu sirna nafxanyaa kanarratti fudhateen Dambidolloo irraa Alaaksoo Saasii qaxxaamuree Garjeeda Gadaamii seenuudhaaf loltoota mootummaadhaa kan waraana bilisummaa Oromoo irratti lola baruudhaaf sosso'aa ture naannoo Alaakoo Jaamurratti tarkaanfii ilaaleessaa irratti fudhateen hedduu isaanii ajjeesuudhaan garii isaanii madeessuun loltoota kana ifduuba deebisuu danda'u waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola jabaa naannoo kanatti gaggeesseen gootonni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa kan galmeessan waggaa ta'u gootonni waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa bakkoota hedduu dhuunfatanii harkaa qaban loltoonni mootummaadhaa akka hin seennee fi haleellaa jabaa raawwachaa jiraachuu kan beeksisan waggaa ta'u loltoonni mootummaas dabalataan naannoo sanitti magaalaa Gabaaroobii irraa achitti guuramaa ooluun dhagahamaa jira. Odeeffannoo gama biraatiin ammoo ilmaan nafxanyoota hidhamtoota siyaasaa maneedhaa irraa gallakkifaman akkasumas mariilee adda addaa jaamuudhaan kanneen Biltsiginnaan ooftu mormuudhaan hiriira mormii guddaa addattu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas Abaa Sabaat kanneen TPLF gallakkifamu wajjin mormii jabaa dhageettaa jiraachuun mul'ataa jira. Odeeffannoo kana wajjin wal qabatee jiru kan biraatiin ammoo Abiyyi Ahmad hidhamtoota siyaasaa hidhaa irraa hiikaman duurisaa jiraachuun himamaa kan jiru waggaa ta'u. Abiyyi Ahmad guyyaa Jimmataa Amajjii 7 2022 hidhaa irraa kan hiikaman hogganoota paartii siyaasaa KFO Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi waayillan isaanii hogganoota paartii Baladaasiif kanneen TPLF duurisaa jiraachuun dhagahamaa jira. Abiyyi Ahmad haasaa guyyaa irraan tana taasisan keessatti hidhamtoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaa irraa hiikee ilaalchisee erga mo'atanii booda himata isaan irratti bannee karrarraafne carraa kana osoo hin balleessin akka itti fayyadamtaniif ta'uu baannaan galmee himata keessanii deebifnee gad fudhachuu danda'ama jechuudhaan isaan dursuun isaa kan mul'ate waggaa ta'u haasaa Abiyyi Ahmad kan ilaalchisee rogeeyyoonni yaada itti laataniin kun ergaa guddaa dabarsa jechuun himani. Abiyyi Ahmad jecha kana fayyadamuun isaa akka ofii yaadan osoo hin taane akka nuti feenutti hin deemtan taanaan ammas deebinee isin hiina jechuu isaati jechuun kan namoonni hedduun ibsa jiran waggaa ta'u rogeeyyoonni yaada kana xiinxalan itti dabaluudhaan yaada kennaniin haasaa isaa kun kan mul'isuudha irraa wanti hammaatu jiraachuu akka malu akeekas jaanii jirani. Akka namoonni garaagaraa jecha isaa kana ibsaa jiranitti hidhamtoonni siyaasaa hidhaa irraa hiikaman kunniin bilisummaa isaanii dur ittiin isaan beeknu sanaan socho'uudhaa fi rakkachuudhaaf akka jiran agarsiisaas jechuun eerani. Kanaafuu wanni Oromoo baasuu warra hidhatti hafee baasifachuu fi durisa akkasii kana hundeen ifirraa balleessuu qofaa kan jaamaa jiru waggaa ta'u Jawaar Mohaammed erga hidhaa irraa hiikamee uummatatti akka hin mul'anneef hanga ammaatti suuraan bilisaa erga inni hidhaa irraa hiikame agarsiisu kan hin jirre ta'uun kan beekamaa jiru waggaa ta'u akkasumas hanga ammaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti humaa tokko osoo hin dubbatin jiraachuun dhiibbaa hama jala jiraachuu isaa agarsiistuu isa guddaa akka ta'es mul'ataa jira. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan Jawaar Mohaammed mana isaatti namoonni hedduun baga hiikamte jechuudhaaf dubbisuudhaaf kan yaalan ta'us garuu namoonni tokko naannoo mana isaatti akka hin dhiyaanne gara tika mootummaatiin ittifamaa jiraachuunis mul'ataa jira. Kun hundinuu dhiibbaaleen akka waliigalaatti jiran hamaa ta'uudhaa fi haalli jiru yaaddeessaa ta'uu kan mul'isu ta'uun eeramaa jira.
Kun kanaan osoo jiru warri nafxanyaa addattuu uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti hidhamtoonni kunniin maaliif mana hidhaarraa hiikaman kan joof mormiilee jabaa hanga hiriira bahutti dhageessaa jiraachuun mul'ataa jira. Odeeffannoo keenya gama biraatiin immoo artistii Hawwii Qananiidhaan hiriyoota isii waliin ta'uudhaan gara maallaqa Itoophiyaa qarshii miliyoona tokkotti lakkaa'amuun deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif taasisuun kan mul'ate hoggaatu artistiin kun biyya jiraattu Noorwee irraa ka'uudhaan hiriyoota isii wajjin waraana bilisummaa Oromoo obbo Doonii Kibbaa hedduutti argamuudhaan deeggarsa gootota waraana bilisummaa Oromootiif qabachuudhaan geessuun akkasumas waraana bilisummaa Oromoo wajjin akka jirtu mirkaneessuun isii mul'ate. Turtii artistii Hawwii Qananiidhaan gootota waraana bilisummaa Oromoo obbo Doonii Kibbaa waliin gootee fi haala isaan irratti qophii adda irratti biyyoolessa Oromiyaatiin qophaa'e keessa kanneen isin arguu qabdan jennu nutis akka kana ganatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra waan ta'eef hanga dhumaatti hordofaa jechaa gamanumaan gara viidiyoo kanaatti isin dabarsina. Daawwattoota keenya akkam jirtanii kun miidiyaa arrata biyyoolessa Oromiyaati. Arra kan argamnu Dirree Kibbaatti keessummoota biyya Ormaarraa dhufantu nu jidduutti argama. Artist H Hawwii Elfinesh Qannoo biyya Noorwee irraa waraana bilisummaa Oromoo laaluudhaaf kiiloomeetira haga kanaa kuttee hiriyoota ishee DJ Saalinaa fi Raahimaa Bilaal wajjin maallaqa shilingii keenyaa 500,000 olitti kan tilmaamamu qorichoota garaagaraa bituudhaan akkasumas waan shamarran wobootiif barbaachisu guutummaan guututti bitanii waraana bilisummaa Oromoo jidduutti argamu. Artist Hawwii baga nagaan dhuftee baga nagaan waraana bilisummaa Oromoo ijaan dhuftee argata. Baga nagaan nu eddanii isinillee baga ija nagaan isin argine ija gammachuu. Tole Artist Hawwii waraana bilisummaa Oromoo alaalaa beektaa har'a walakkaa isaaniitti argamte maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu isaa ibsuu hin danda'u amma yoonaan irraa hin caamne gammachuun isaa narraa akka caamuus hin fedhu. Ani waboo keessatti dhaladhee guddadhee waboodhuma keessan du'a. Garuu dhufee isaan gidduu taa'ee waan isaan nyaatan nyaadhee waan isaan dhugan dhugee akkaataa isaan bulan bulee arguu kootti rabbii koon baay'ee galateeffadha. Maaliifi teenyee waan namni nutti himu ilaaluu fi ofii keenya dhufnee arguun tokko miti. Yeroo hundaa maamiin kiyya maal jetti isaan bira gaafan deemuu nagaan argadha. Isaan bira gaafan deemuu jireenyi natti mi'aa jetti. Naan galuu ture. Haqa dubbachuuf yoo ta'e jaalallumaaf jettiin se'an ture. Amma reefuu naa gale. Kanaafuu waan ani jedhu maayinni hundumti keessan kottaa ilaalaa. It doesn't cost much. Kottaati ilaalaa. Nuti vakeeshinii jennee biyya adda addaa deemnaa. Bashannanaa maal jennaa. Bashannana kana caalu hin jiru. Gammachuu kana caalu hin jiru. So kanaafuutu hundumtu dhufee waan nuti argee gammachuu kiyya guddaadha. So gammachuu ko akka kanatti ibsaa tu hundumtu isa argate gammachuu kooti Oromoon hundumtu. Tole gaa waraana bilisummaa Oromoo laaluu keessaa agammaatti dubartoonni hangafaa yeroo darbee jeneraal kennanii fi Ameerikaatti kabajaa jeneraal kabajaa kennanii fi Aishaa Goobanaa dhufee asitti argamee achirraa isin warra lammaffaadhaa guddoo isinitti boonnaa Aishaan isa sigaltee hojii guddoo hojjetaa jirtisi hojjetaas turte amma immoo isinirraa waan sana caalu waan guddoo akka hojjettanis abdii qabna. Egaa hawaasni keenya har'aa akkuma tokko jira tokkummaan isaa amansiisaa miti ka warra diina keenya innaa laallu ka warri TDF innaa laallu namni sabni garaagarummaa hin qabne hin jiru waa'ee biyya isaaniitii fi waa'ee saba isaanii irratti garuu tokkummaan isaan agarsiisan baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Aga dirree waraanaa deemuudhaan aktivistoonni Habashootaa kun cufti isaaniituyyuu biyya Ameerikaa kanarraa dirree waraanaa aga deemu qaqqaban. Amma uummata Oromootiif ergaa maalii qabda? Yennaa fakkeenya sanarraa maal fudhachuu qaba jetteetti ergaa maaliidhaan ta'u? Isaanirraa fakkeenya fudhachuu keenyatti baay'een gadda. Maaliif nutu fakkeenya ta'uufii qaba? Uummanni guddaanis nuyi. Garuu baay'een dinqisiifadhaan. Amma warra Tigree yoo ilaalle waggaa tokko gidduutti sirriitti hidhachiisanii waraana isaanii bira dhaabbatanii ofii deemanii moodeeliin isaanii nafne deemanii isaan hojii lolaa jiru. Anamma onnee isaan qabu kan hin qawweetti qabadhe lolu. Onnee ko argitaniittu titiisarraan fiigaa ture akkuma argitanii titiisa faanarraa eegaa turan. So onnee sana yoo dhabne waan qabnu waan dandeenyu dandeettii keenyaan bira dhaabbachuu.
ani si jira jechuun iyyuu hamileedha. Tokkummaa inni nuti teenyee gandaan wal hirra. Amantiin wal qoonna. Waboo bira gaafa dhufnu that doesn't work wanti sun hin jiru. As Oromummaa ani xiqqoo ta'ee yaadadhutu as dhufe arge. Sanatu qabaannee nuti fagoo deemuu dandeenya. Abbaa fedhee caalla. Baay'inaanis yoo ta'e, sammuudhaanis yoo ta'e, dandeettiidhaanis yoo ta'e, isin leenjiin keessan iyyuu gahaadha. Eenyuyyuu kanaan qabna fakkeenya nutu isaaniif ta'uu malee. Yaa sana gochuummoo hin dandeenya. Ammayyuu is not too late. Ammayyuu fakkeenya Itoophiyaaf duwwaa miti. Fakkeenya addunyaa ta'uu dandeenya. Oromoon waggaa meeqa kan bosona galee lolaa jiru. Bara isaa lakkaa'uun waggaa amma kana bosonuma keessa jirra. Sun immoo uummanni keenya waboo keenya gargaaruu dhiisee taa'ee wal nyaata. Taa'ee wal qooda. Sanatu dhaabbachuu jalqaba isa yoo dhaabneeti kan bilisummaa argachuu dandeenyu. Nyaannee bulleef jiraannee hin jedhamu. Uffannee deemneef jiraannee hin jedhamu. Kan nuti jiraanne yoo bilisummaadhaan ijoollee keenya guddisne, yoo bilisummaadhaan afaan keenya dubbanne, ijoollee keenya yoo guddisnedha. Sana bilisummaa jechuun uummanni keenya tudhumaa jiru, obbolaan keenya tudhumaa jiranii teenyee bilisummaa arganneerraa jennee mataa raasuunis hin ta'u. Artistoota keenya nuyi sagalee uummata keenyaati. Sagalee waboo keenyaati. Waboo keessanitti deebi'a. Deemtanii diinaaf sagalee hin ta'ina. Boodan gaabbina. Ofitti deebi'a. Balleessuun waanuma jiru. Tubee kan balleessuun immoo baddu baasa nama balleessa. Ofitti deebi'a. Hundumti keessan ofitti deebi'a kan ofii kan caale. Bilisummaa haa ta'u isin jedha woboonee akkasumatti dhuftanii akka nu laaltanii fi warra kaanis fakkeenya gaarii akka taatan kana booda waan guddoo akka hojjettanis abdii guddaa sinirraa qabna. Bilisummaan dhiyaattee gabrummaatti xumura sa'aatiin goonu amma haa jabaannu tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti gahee guddaa deebitanii akka taphattan abdii qabna. Ulfaadhaa. Finfinneetti wal argina. Yaro walloon bilisome. Yaro Finfinnee bilisomte. Yo Gujiin bilisome. Yo Wallaggi bilisome. Maalin bilisa baana. Kawera bilisa baana. Maalin wala bakana. Kawera bilisa baana. Waboo kormee. Waboo kormee. Waboo kormee. Kafaara keen bilisomte. Oromiyaan bilisomte. Maalin bilisa baana. Kawera bilisa baana. Maalin wala bakana. Kawera wala bakana. Maalin bilisa baana. Kawera bilisa baana. Waboo kormee. Waboo kormee. Waboo kormee.